كان أقول كله واقتكو آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. مقابا كان لما كان أقول كله واقتكو آمين. آمين. يا واقعي غفتا كينيا فيسا كينيا يسوع كريستوس هولا كرانيو دائما كتابي تلم الدنيا كان عندما أكبر بلديشا أكتر بود دربا كينيا يسوع لادين جالا فرجما كيتين غويا كان يبستي يرو كان يبستي هران كان نجستي مكان كي كان غلطون كان كوجبين باتو سوامني برانا توتي وهذا كان نجلا كنا جول لادام كان تاتي نبلي أبدي فينا وهذا كنا دي فما كان تاتي كل جدي برو مريم وماني بكيسو كان دندني مكانشي قدّا كان غلطون في كان كوجبين باتو Egamoota qulqulloota ilma namaa miila isaanii akka gufuun hin dhoofne eegan akkasumas immoo gaarummaa ilma namaa kan raawwatan akkasumas raajota qulqulloota duuka bu'oota qulqulloota abboota keenya qulqulloota hundumaa akkuma waaqayyo isaanii eebbiseen maqaan isaanii kan galatamu fi kan eebbifaman nu ta'u tolee akka eeyyama waaqayyoo fi jaalala waaqayyoo ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaadhaan daqiiqaadhaan sekondiidhaan wanta hundumaa dabarsee akka badii balleessaa keenya osoo hin ilaalin akka arjummaa fi tola isaan sooma kanas nu dabarsee guyyaa isa beekamaa manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo barsiistuu torbee isa torbaffaan nu geera. Torbee torbaffaan kunis immoo yoo akkuma beekamu waa'ee isaa kan itti waliin barannu ta'a jechuudha. Jalqabumarraa immoo duubatti kaasne gaafa kan ilaalu ta'e tokkoffaa Zawarrad Qiddist akkasumas Mukaaram Matsaaguu Dabrazayit Gabriheel fi har'a immoo eeyyamaaf jaalasaan wanna hunduma isaa dabarsee akka bira badii akka balleessaa keenya osoo hin ilaalin wanna hundumaa dabarsee guyyaa qulqulluu Niqoodimoos mana amantaa keenyatti ittiin barsiifamu kan nugee maqaan isaa guddaa kan kabajamee fi kan ulfaatan ta'u. Tole akka eeyyama waaqayyoo ta'e torbee kana keessa manni amantaa keenya maal barsiisti? Egaa barsiistees immoo nuti irraa barannee maaliin jijjiiramna? Maal hojjechuu deemna kan jedhu akka eeyyama waaqayyootiin ajajamuun aarsa warra dadhabdootaa caalaa waan ta'eef ajajamuu duwwaadhaaf malee namoonni barsiisan namoonni danda'an addunyaa kana gubbaarraa hedduutu jira jechaadha. Kanaafuu ajajamuun waan tokkodha kan jedhuudhaaf fuula kana duratti dhaabbadhee ani jecha waaqayyoo tokkoof lama kan isin barsiisu ta'a. Anaaf qooqan ittiin dubbadhu qooqa Phaawulos warroota hundumaa dhaggeeffachaa jirtaniif immoo laphee takkaan dhageesse takkaan banamtu laphee Liidiyaa waaqayyoo hunduma keenyaaf haa laatu. Tole akkuma beekamu kitaaba qulqulluu gubbaarratti seenaa gaarii fi seenaa baay'ee nama barsiisu seenaa baay'ee laphee namaa cabse seenaa baay'ee gara mana amantaatti nama deebisu seenaa namicha tokko yookaan immoo fariisicha tokko fudhannee kan waliin barannu ta'a jechaadha. Akkuma beekamu seenaa kana akkamitti moggaafame jedhee namoonni garaagaraa kaasanii nu gaafachuu danda'u jechaadha maatii waaqayyoo. Akkuma beekamu torbee darbe akkuma dubbisne ammas irra deddeebisne immoo kan barsiisnu seenaa kana kan barreessa abbaa keenya Itoophiyaawii kan ta'e qulqulluu yaada kitaaba isaa duggaa gubbaarratti jechaadha. Torbee kana Niqoodimoos jedheetoo kan moggaasedha. Niqoodimoos immoo torbee kana keessa waa'ee seenaa Niqoodimoos manni amantaa keenya kan lallabdu waa'ee Niqoodimoos jedhamu manni amantaa keenya kan dubbatu jechaadha maatii waaqayyoo. Waa'ee Niqoodimoos yoo dubbattu immoo Niqoodimoos eenyudha? Maal hojjete? Isarraa immoo maal baranna jenneetu kan ilaaludha jechaadha maatii waaqayyoo. Kanaafuu gaafa ilaallu seenaa Niqoodimoos gaafa fudhanne Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasnee hanga 21tti ilaaluu dandeenya maatii waaqayyoo. Yeroo jalqabaa akkuma kaasuun boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni halkan gara Yesuus deeme. Yaa Rabbi akka ati barsiisaa taate waaqayyo biraa dhufte nooyyuu beekna. Homtuuyyuu yoo waaqayyo si wajjin jiraate malee milikkitaati agarsiisuu dandeessu kana namni agarsiisuu danda'u hin jiru jedhe maatii waaqayyo. Eeyyanii Niqoodimoos eenyu ta'e? Eega eenyu ta'een booda immoo gara Yesuus Kiristoos deeme. Eega deemeen booda immoo sa'aatii akkamii deeme? Achirraa immoo maal nu barsiisa kan jedhu gara gadiitti ilaaluu dandeenya. Niqoodimoos maal jedha akkuma asirratti ilaalle? Dura buutuu Yihuudootaa ture. Dura buutuu Fariisotaa ture. Dura buutuu Saduuqotaa ture. Saduuqota dura bu'eetoo barsiisaa kan ture. Mukaarabichi guyyaa lallabaa kan ture. Lallabaa ture gaafa jennu waa'ee waaqayyoo osoo hin taane waa'ee nama biraa lallabaa kan turedha. Waa'ee beekamaa nama tokko lallabaa kan turedha. Waa'ee eenyummaa nama tokko lallabaa kan turedha maatii waaqayyoo.
yeroo guyyaa lallabu kana Yesuus Kiristoos immoo iddoo kana jira ture. Yesuus Kiristoos uummata kana barsiisaa ture. Yeroo kanatti immoo Yesuus Kiristoos akka inni fayyisu arge. Yesuus Kiristoos akka waan gaarii hojjetu arge. Yesuus Kiristoos mukaarab keessa uummata ari'ee akka baasu arge. Yesuus Kiristoos akka fayyisaa ta'e arge. Akka fayyisaa ta'e argee jennaani guyyaa kana isa fuuldura gaafa deeme isa bira gaafa kan naqu ta'e barattoonni isaa mukaarabitti isa jala taa'anii barata sun inni beekaa cimaa waan tureefi beekaan sun gara gooftaa Yesuus Kiristoositti deemu gaafa argani ummatoonni kun amanan ture, nama kana jibban ture, nama kana hangurraa kaasan ture, nama kana ni tuffatu ture. Kanaafi ija namootaa sana sodaachurraa kan ka'e, ija namootaa sana jibbuurraa kan ka'e gara miila gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin halkan naqaa ture jedha. Halkan naqee miila isaa jalatti barachaa ture jedha. Halkan naqee jecha Waaqayyoo isa laphee namaa fayyisu, jecha Waaqayyoo isa laphee namaa jijjiiru, jecha Waaqayyoo isa gaarii barachaa ture. Yeroo kana Yesuus Kiristoos Niqoodimoos maal jedhee barsiisaa ture? Niqoodimoos immoo Yesuus Kiristoos akka maalitti ilaalee adeemaa ture jennee gaafa ilaallu Niqoodimoos gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin ati barsiisaadha, ati Rabbi akka taate beeka, humni Waaqayyoo namarra gaafa golboobee dhalatti namni akka keetii biyya lafaarra hin jiru, namni fayyisuu danda'u hin jiru jedhee dhugaa ba'e itti aansee maal jedha? Dhuguma isinitti eenyu illee olii dhalachuu baate mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u. Jecha kana kan dubbate fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Galanni ulfinni Yesuus Maariyaam mirti isaaf haa ta'u. Eenyullee lammaffaa dhalachuu yoo baate, eenyullee lammaffaa gara mana Waaqayyootti deebi'uu yoo baate mootummaa Waaqayyootti dhaaluu hin danda'u jedhee jecha isaa eegalee barsiisuu eegalee luka isaa jala gaafa ga'u. Itti aansee immoo maal jedha Niqoodimoos iyyuu namni erga qancariin booda akkamitti dhalachuu danda'a? Gadaamessa haadha isaatti lammaffaa galamuu dhalachuu jechuun maal jechuudha jedha maatii Waaqayyoo. Eeyyanii maatii Waaqayyoo yeroo ammaa kanallee iccitiin mana amantaa kan hin galleef, iccitiin lammaffaa dhalachuu kan hin galleef, iccitiin gaabbii kan hin galleef, gara Waaqayyootti deebi'uun kan hin galleef, iccitiin dhugaa kan hin galleef, iddoo garaa keessa jooraa kan ture lammaffaa dhalachuu kan hin beekne tokkoof lamaa miti maatii Waaqayyoo. Kanaaf Niqoodimoos illee beekumsa qaba ture, beekumsa addunyaa hedduu qaba ture, addunyaadha hedduu kan fagaate ture, mukaarabiin barsiisaa kan ture walitti qabee beekaa addaa kan ture addunyaa keessa. Garuu immoo Waaqayyo bira gaafa dhaqu beekaa miti. Eeyyeen maatii Waaqayyoo har'allee gaafa ilaalle addunyaa keessatti beekaa guddaa kan taane, addunyaa keessatti wanta hedduun kan guddaan, addunyaa keessatti addunyaan nu beekte harka nuuf kaaste Waaqayyo bira gaafa geenye beekaa miti. Iccitii kana wallaalee yeroo wallaalu anuu qancareera jedhe maatii Waaqayyo. Anuu qancareera, anuu guddadheera, anuu ormiin koo deemeera, anuu dulloomeera, gara haadhaa keessatti deebi'ee dhaladhamoo maal jechuudha dhalachuun jedheeni. Iccitichi hin galleen maatii Waaqayyo. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos icciti isaa kan Yesuus tolaaf jaara isaa guddaa dhufaa ta'u. Itti aansee immoo ammas maal jedha? Kanaafuu dhuguma isinitti eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluurraa lammaffaa yoo dhalate malee mootummaa kootti galuu hin danda'u. Lammaffaa dhalachuu qabda eega jedheen booda lammaffaa dhalachuun akkam jedhee eega gaafateen booda immoo deebii gooftaan gaafa deebisu bishaaniif hafuura qulqulluu yoo dhalate malee mootummaa koo galuu hin dandeessu. Eeyyeen maatii Waaqayyo. Namoonni hedduun isaanii mootummaan isaa salphaadha, mootummaan isaa keenyadha, mootummaan isaa nutu gala jedha. Garuu mootummaa Waaqayyo galuuf bishaaniif hafuura qulqulluu qofarraa dhalachuu qabna. Bishaan jechuun maal jechuudha hojjenne iddoo kanatti iccitii cuuphaa nu barsiisa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Bishaaniin gaafa cuuphamne akkasumas immoo hafuura isaa qulqulluudhaan luboota irra bulee gaafa nu barsiise, luboota irra gaafa bulee cuuphaa sana arganne. Hafuurri isaa gaafa kan nutti guutu ta'e gara mootummaa isaatti dhaaluu dandeenya. Hafuura qabnu yoo ta'e, bishaan irraa isin dhalannu yoo ta'e, bishaan irraa deebinee cuuphamnu ta'e mootummaa isaatti hin galu. Itti aansee immoo namni foon irraa dhalate kan fooniti, hafuura irraa kan dhalate immoo kan hafuurati. Kanaafidha jechaadha gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hafuura irraa dhaladha. Hafuura bishaan irraa dhalate kan hafuura taate. Eeyyeen maatii Waaqayyoo kan hafuura ta'uu maalidha? Akka hafuurri Waaqayyoo jedhatti deddeebi'u jechuudha. Akka jecha Waaqayyootti deddeebi'u, akka foonitti deddeebi'u miti maatii Waaqayyo. Kanaafuu uummanni kiristaanaa namni kamiyyuu hafuura irraa dhalachuu qabna. Itti aansee immoo qilleensa akka fedhetti qilleensa isaanii dhageessu eessaa akka dhufu eessaa isa akka dhaqu hin beektanii. Egaa hafuuratti kan dhalate hundumtis akkuma sanii hafuura irraa kan dhalate hundisaayyuu wanta hundumaa beekuu danda'a. Hafuuraan guutamee waan jiru baay'ee cimuu danda'a. Yesuus deebisee ati barsiisaa akka taate kana hin beektu dhuguma sitti himaa nuyi isa beeknu iyyuu ni dubbanna isa argannis dhugaa ni baana. Uumaa utuma ta'uu iyyuu
isin nuyi dhugaa nuti baanu kanan fudhatan eeyyani maal jechuu barbaade asirratti nuti isuma agarree dhugaa baana nuti isuma dubbanne dhugaa baana dubbanne waa'ee waaqayyoo dhugaa baana garuu immoo isuma kanaa yoo beektan dhugaa baatanii beektan jedha kana jechuun maal jechuudha dhugaa ba'uu jechuun maal jechuudha waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uu jechuun maal jechuudha isa agarree dubbachuun isa dhageenya lallabuudha jechaadha maatii waaqayyoo egaa akkas jedheen booda kunis ilma namaati kan namoonni hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatu inni ilma namaatti amanu ilma namaa jechuun waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma namaa jedhee yeroo hunda kana barsiifamu dubroo Maariyaam irraa nama ta'ee waan dhalateef maatii waaqayyo kanaafuu Niqoodimoos luka isaa jala taa'ee baratee iccitii kanas hubatee baratee akkaataa namni lammaffaa deebi'ee dhalachuu danda'u namni akkamitti gaabbiidhaan dhalachuu akka danda'u namni akkamitti bishaan irraa dhalachuu akka danda'u akkam akka ta'e hundumaa baratee warra Yihuudootaa sana keessaa ega baheen boodatti immoo maal laallammaa ega baheen boodatti Niqoodimoos irraa maal baranna jennee gaafa ilaallu aangoo yoo qabaanne iyyuu gara waaqayyootti deebinee barachuu akka qabnu baranna jechuudha aangoo yoo qabaanne iyyuu aangoo hanga barbaadde yoo qabaanne fakkeenyaaf qulqulluu abbaa keenya Libba Amlaak kan jedhamu laphee waaqayyoo kan jedhamu qulqulluu Daawit gaafa fudhanne madaraka isaa masaraa isaa guddaa irraa gadi bu'een waaqayyoon galateeffachaa kan ture Hati mana isaatti qofattee dhabduu taate jedha maatii waaqayyo madaraka isaanii gubbaarraa iddoo isaanii eeyyani maatii waaqayyo har'a immoo meeqa kamtu madaraka keenyarraa masaraa keenyarraa ba'ee waaqayyoon galateeffata meeqa kamtu gara waaqayyootti deebi'a inni qabeenya qabu gara waaqayyootti deebi'ee jira inni dhugumaan immoo masaraa gubbaarra jiru gara waaqayyootti deebi'ee jira masaraa miti maatii waaqayyo barsiisuma addunyaa injiinaruma addunyaa tokko gaafa taane gara mana waaqayyootti hin deemnu maatii waaqayyo kanaafuu Niqoodimoos immoo beekaa cimaa uummata mukaarab keessatti walitti qabee fariisota barsiisaa ture beekaa ta'ee osoo jiru luka waaqayyoo jala taa'ee barate eeyyen maatii waaqayyoo kun kan nu barsiisu aangoo kamiyyuu qabaanne kan nuuf laatu aangoo waaqayyoodha kan nuuf kennu aangoo waaqayyoodha aangoonis kan waaqayyoodha qabeenyis kan waaqayyoodha maatii waaqayyoo kanaafuu aangoo yoo qabaanne gara mana waaqayyootti deddeebinee barachuu qabna jedha lammaffaa irratti immoo barsiisaa yoo taane iyyuu ijjitiin nu hafu baay'eetu jira maatii gaafa ilaallu biyya lafaa kanarra kan jiran barsiisota jennee kan ilaallu beekaadha jennee kan ilaallu iccitiin hedduu kan hin galleef jira maatii waaqayyo iccitii baay'eetu naaf kanaafuu fariisichas kan ta'e Niqoodimoosiin kun beekaa ture barsiisaa ture garuu iccitiin beekne waan qabuuf luka Yesuus Kiristoos jala taa'ee barate eeyyen maatii waaqayyo har'a barsiisaa cimaa ta'e barsiisaa isa biraa isa jiru jala taa'eetoo kan barachaa jiru meeqa kamtu jira kanaaf of tuulummaatu jira ittaansa immoo kassoomina gooftaa keenya fayyisaa keenya jedhu kassoomina gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa barachuu nu dandeessisa kana yoo jennu Niqoodimoos kassoominaan gara waaqayyootti kan deeme mootii turanii anuyyuu mootii dhamaawan gara waaqayyoo dhaqa anuyyuu waan hundumaa beeku akkamitti gara mana waaqayyoo dhaqa anuyyuu uummata biteen of jalatti barsiisaa jira akkamitti barsiisaa biraa jalatti baradha kan jedhee yaadu jira maatii waaqayyoo garuu immoo barsiisan waaqayyoon duwwaadha gorsaan waaqayyoon duwwaadha beekan waaqayyoon duwwaadha jenneeti kan amanuu qabnu Ortodoksii Tawaahidoo keessatti deebinee immoo inni biraa afuraffaa irratti maal barsiisaa halkaniin gara mana waaqayyoo dhaquu barsiisa maatii halkaniin gara mana waaqayyoo dhaquu jechuun maal jechuudha jechi kun jireenya keenya guutuu keenya kan faccasuudha jireenya keenya guutuu keenya kan madaaluudha halkaniin gara mana waaqayyootti kan dhaqaa jirru meeqa maatii waaqayyo halkaniin gara karaa dhugaatti kan deemaa jirru meeqadha halkaniin iddoo qulqulluutti kan deemaa jirru meeqadha halkaniin gara rakkatootatti kan deemaa jirru meeqadha halkaniin waan gaarii hojjechuudhaaf kan tattaafannu meeqadha garuu maatii waaqayyo warra aniif isin hundi keenya iyyuu halkaniin gara mana xaa'ootitti deemaa kan jirru halkaniin gara mana dhugaatti kan deemaa jirru halkaniin gara mana sagaagalummaatti kan deemaa jirru ija waaqayyo waan daanne fakkaata ija namaa saalfachuudhaaf jecha gara halkaniin gara mana xoqqaatti kan deemu jira halkaniin iddoo garagaraatti kan deemu jira garuu immoo ija namaallee gaafa dhuganne ija waaqayyoon dhuganne kanaafidha qulqulluun Daawiti eessayyuu yoo naqe jirta bishaan keessa gaafa naqe jirta qilleensa keessa gaafa gadi bu'ee jirta iddoon ati dhabamtee hin jirtu dukkana keessa kan jiraatu siidha eenyutu halkaniin gara mana waaqayyootti deddeebi'e eenyutu halkaniin luka waaqayyoo jala taa'ee barate eenyutu halkaniin dhugumaan gara mana waaqayyootti deebi'e eenyutu halkaniin maayileetti dhaabbachaa jira eenyutu halkaniin qindaatti dhaabbachaa jira maatii waaqayyoo Niqoodimoos halkaniin gara mana waaqayyootti deemu nu hundi keenya yoo halkaniin gara mana waaqayyootti adeemuu qabna maaliif
waaqayyo biratti halkan ta'ee dukkana ta'ee wanti kamiyyuu yeroo kamuu waaqayyo biratti ifaadha. Osoo hirribni nu qabee jiru, hirribni baay'ee nutti hammaate, hirriban qabamne boru ganaman ka'eetu deema. Yaa ifu, yaa bari'u, gaafa bari'een boodan gara mana waaqayyootti dhaqa. Gaafa immoo guyyaan naa galeen boodan gara mana waaqayyootti dhaqa kan jedhu meeqatu jira maatii waaqayyo. Waaqayyo biratti dukkanni kamiyyuu ifadha. Halkaniin waaqayyoon galateeffamuu qaba. Guyyaa waaqayyoon galateeffamu kanaafidha. Ani yeroo rafuu hundumaa isin yaadadha. Kanaaf jechuudha abbaan keenya qulqulluun daawit yeroo hundumaa yeroo rafus yeroo ka'us yeroo deemus macaafa isaa waaqayyoon galateeffachaa kan ture waa'ee waaqayyoon lallabaa kan. Kanaaf halkaniin gara mana waaqayyootti dhaquu kan qabaannudha. Halkaniin kotteen keenya gara iddoo biraa gaafa kan deemee jiran maatii waaqayyoo nugaa baay'ee adeemnerra. Nugaa iddoo sagaagalummaa deemnerra. Nugaa iddoo hin taane deemnerra. Nigaa garuu har'a. Nugaa addunyaan kaleessa darbe nugaa. Maaloo laphee keenya cabsinee haa deebinu gara mana waaqayyootti. Nugaa halkan iddoo biraa kaleessa kan deemaa turte. Halkan iddoo biraa kaleessa kan deemaa turte hundi keenya aniif isinillee gara mana waaqayyootti haa deebinu har'a halkan. Niqoodimoosiin duraan maaloo jechaa ture. Har'a garuu halkan gara mana waaqayyootti deebi'e. Halkaniin jecha waaqayyo jala barate. Itti aansee immoo shanaffaa irratti dhugaa bahuudha. Dhugaa bahuu jechuun waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhugaa bahu. Akka inni rabbi ta'e, akka inni barsiisaa ta'e, akka inni barsiisaa sirrii ta'e kan dhugaa bahe. Kanaadha Niqoodimoos booddee isaa irra ture. Abbaa keenya qulqulluu Yoosefii fi Niqoodimoos isaan lamaan reeffa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kafananii cimuu isaarra kan darbe gara waaqayyootti deebi'ee reeffa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kafanii yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamutti isa wajjiniin kan ture baay'ee Yesuus Kiristoos nahaa kan ture eegala pensaa cabeen boodatti gara mana waaqayyootti deddeebi'e gara mana waaqayyootti deddeebi'uu isaa qofa osoo hin ta'inii akkuma beekamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos na'uu keessa kan darbe gaafa inni fannoo gubbaarra ooletu fannoo gubbaarra reeffa uummata Yihuud san irraa karatee fannoo irraa gadi buusee eega buuseen boodatti Yoosef waliin ta'anii Yoosef kaadhimaa haadha sanii qulqulleetti dubaroo Maariyaamii isa faana ta'aniitu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan kafananidha kan gannasanidha jechaadha. Hanga kana nama ga'uu danda'a amantaan maatii waaqayyo. Hanga kana nama ga'uu danda'a miila waaqayyo irra dhaabbannee barachuun. Hanga kanaan nama ga'uu danda'a jecha waaqayyo barachuun luka Yesuus Kiristoos jala teenyee barachuun jechuudha. Osoo karaarrallee baanee hurturree osoo karaarrallee baanee isa yakkine garuu immoo bishaan ifa fuula qulqulluudhaan osoo deebine gara isaatti kan deebinu ta'e hanga kafanaa isaatti illee isa kafanu. Hanga isaafillee hanga fannoo dirasiillee isa jala ooluu dandeenya jechuudha. Eeyyeen kanarraas maal baranna maatii waaqayyo har'a osoo miila waaqayyo jala kan teenyu ta'e har'a osoo kan miila waaqayyo jala kan teenyu ta'e yeroo waaqayyoon keenya Yesuus Kiristoos dhufullee gara mirga waaqayyootti dhaabbachuu dandeenya. Miila waaqayyo jala halkan deemnee osoo baranne jecha waaqayyo osoo hubanne halkaniin waaqayyo osoo kadhanne akkuma Niqoodimoos kanatti gaafa dhufaatii isaatti mirga isaatti argamuu dandeenya. Kanaafuu maal barsiisaa gaabbii galuu bishaan ifa fuula qulqulluu irraa dhalachuu gara waaqayyootti deddeebi'u inni kaleessa darbeera isa kaleessa waaqayyo nu dhis jenne isa fuulduraa hojjechuu dhiisuudha malee waan biraa nu barsiisu. Kanaafuu gaabbii gallee gara mana waaqayyootti deddeebi'uu qabna. Luka waaqayyoo jalatti ni baranne gaafa dhufaatii isaatti mirga isaatti yaadatamuu qabna jechuudha maatii waaqayyo. Kanaafuu waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiif laphee banee luka isaa jala taa'ee barate kafanaa isaa sana guyyaa du'aa ka'umsaa isaa sana akka arguuf kan eeyyame nuufillee immoo gaafa lammaffaa dhufaatii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos mirga isaatti akka nu yaadatu tolaaf jaalasaa guddaa nuuf haa ta'u. Galanni waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Deessuu isaa kan taate qulqulleettii dubaroo Maariyaamiif ulfaataa fi kabajamaa kan ta'e fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u nuuf haa ta'u.